kun raadiyoo Nuural Hudaati. Raadiyoon Nuural Hudaa sagalee ummata bal'aati. Nuural Hudaan soora qalbii musliimaati. Nuural Hudaa. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكم جرتن كبجمتوتا دقيفتو راديو نور الهدى. الحمد لله غرغر ربي قداتين سجنتا قويا كمساك أبني ديها نجر أما قم جارمي ولتي إسلامات تجينا إيانو الحد دبر ديهاتف مرتشي ككينيا دقيفني ولتي رجان ددچ جاللا warra dhugaan wal jaalatu warra karaa halaalaatiin walitti daamee bultii jaarrate warra jiruu gaarii jiraachuu jiruutu wal himataa fi himatamaan yookiin ammoo himattuu fi himatamtuun dhaddacha irratti dhihaatanii jiru. abbaan murtii kennuuf qophaa'ee jira. abbaa moohatu walitti ilaalla. dhaddacha jaalalaa iyyannoo jaalalaa qilleensi jaalalaa bubbisii halaala qilleensi jaalalaa bubbisii ilaala. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. وبلون دقيفتو تهردو فوتا إيجتوتا دي بي ينادا تقرا داندي تي في نور الهدى تندرستن بروغراما لدى جاللا دي بسان إيانات تيسني أكا أرما قديد. أقول وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. إيانا ندرا أكجد وبليس خين يتوكو دوبا بيان التدلال درا وننا باس ركنا بوليتيكاتي سياسة خيس قليتين دوبا لبوتي يباسو داف به إيغان كراتي يلي تمرد قرو خراغر تيبيا كينيا خنديمي هاته غافن برنوت جرو خنا خيستين انت لتكا تلمي إثيوبيا جي انت لتكا تلمي إثيوبيا راتات تكا والبلد دوبان تلتنا أدوما وجنجروتي والددان والكيك إنسي إدو خينيتي أرقمي قرو إسينيس إدو تنخيستيري أركتي خرابي أمريكا هدي إيغا بكا ديتي قتي سوا هندتي لالتي اترفتين بودتي سلكينتي قوتي وان يدو دبرسان قلاني ها فود وان دبردي فني جروها ها جارنو ديما قدو إرقبو ورخينيتي نخانا قدوتي سيمباسا أكنا بيردوفتنان جد دوبا نافجتان أن اللي انقما خانكوتي ورخيني دبسي ورخيني كزيتي لكني nama tokko khaisiin itti dhaqaanuun jette dhaqanii namni san duuba dubbii takkallee ittiin goone achumanni kaanuu hidhan. Garuu wanni gartee if nama dhaamochiisu amma hoggaan dhagahu gurbaan sunii fi isiin waa takka wanni isaa walitti hidhuun jiru rahimummaa fi waa takkallee hin qabani gosummaa malee. Garuu akkaan dhagahutti inni sunii karaa haadha siitiin akka waa walitti hidhaati. Tanaafuu warreen saanii irraa khajiraatullee abaluu jiraanaan hin jennee adeerransii na dhohisite amma immoo akkaan oduun dhageessutti gurbaan sun intala tana oduunii fi adeerran jiruuti namni alaa isaaf ni kaa godhe ja'anis si barbaadanii lubbuu teetiin baafadhu takkaa dhokadhu naan jedhan duuba tanaaf jechaan dubbii tana namatti gaafadhee نخان كي خوني دوغونغورا نانجان تناف جيتشا وانين قدو واللاليتين قم خيسن رفي يا أبالي سخينيا يا أبالي سخينيا تدراتي أتين تلدلا تكاسين فود جت إسي وجي والبرجو ركنا مسلم ما خيزتي قرو تكفت أتي خطان أتي هجت إن تلتين ألا تكا أكان سهد إسين تلمي تكاو خطابراتي إسين رهمان بيتو gaafa isin nama kana dheq isin jettu san maal siita namni kun maal keeti wal barannaa rahima jechuu dhabde manguddootti argattee manguddoo
gurbaa sanbira hoggaanii fidheyxee gurbaa kana wajjiin isman guddoon teetis wal barachuu dhabu hidhannaa gartee intala tanaa fi isaan jidduu jirtu akkasuma dhaqaniituma nikaasii godhuun dogongora talammee isaadha gaafa gartee isiin tuni adeerran qabdi jechaa dhageeyse isii tanaa wajjiin haasoytee akkamitti nikaa kana sirreeffannaa jettee yaaduu dhabuun kee isiilleen gama siitiin dogongora san beeytee yoo islaamummaa irraa illee humaan beeyne eega beeyteen boodatti nikaa keessan sirreeffachuu dhabu tasadeesaadha wanni masiif dhaamu intala tana akka toora siin baane jaartiidha jettee hamma nikaa kee kana sirreeffattu tanaafuu halkanii guyyaaf qaaxaroon kennini waan dabare rabbii kee araarama kadhadhu nikaa keessan iddoo keessanitti akka sirreeffattan siin jenna gaafiin iyyannaan lammeessaadha akka jettu obboleettiin teenya takka mee dhaggeeffadha biyya Sacuudii Arabiyaa tana keessa ama 5 taa'eetiin baatii 8 dura kara biyyaa deebi'ee eegaan waanin carraaqadhe irra hedduu waanin carraaqadhe oduun biyya Sacuudii keessa jiruutiin warra keenyaa fi akkasumas obbolowwan kiyyaan gargaarsa isaaniif godhaa ture guyya tokkollee isaanitti duuba hin jabaanne garaa duuba addunyaan anaamata meeqaantam jiruuti jata dubrummaa sanis dabarsee rakkina guddaarra gaaga'amarra humna tiyya geeysee waa takka na harkatti nafne waa diqqoo malee duraan ammoo kaayoon tiyya diqqoo carraaqadheetiin biyya deebi'ee ilma halaal tokko wajjin wal heerumne takkaahu wajjin carraaqannaan kaayoon tiyyaa kana turte amma gaafaanin gartee gaa biyya deebi'u wanni niin na harka jiruun harka qallannaan firraa gurbuma kana heerume wajjin riskii rabbii barbaaddanna jee akkasitti warra keenyarra geeysee gurbaa kanaan heerumuu fedhaan jengaa isin gargaaraa ture jarri gaa jara ganamaa tajaajila siidhaa mi'eeffate abbaan rahmatan qabne haatin rahmatan qabne obboleessi rahmatan qabne namni cuftii bu'aasaan laala abadanuma gurbaa miskiina kana atin heerumtu jedhanii na dura dhaabbatan mee duuba anaa waanin carraaqadhe humna tiyyaas fixadhe waanin qabuus isaan gargaaree fixadhe huma takka illee harkaa qabaadheen carraaqadhu mee maal naa dhaamtanii jettu obboleettiin teenyitun yaan tala teenya wanni ati armaa olitti haasoytu kun cuftinu wahuma ati lubbuu keetii irratti rakkina fidde ta duraatii biyyarraa kaatee riskiidhaan carraaqa jettee ala bahuun kee ta duraatii daangaa rabbii cabsuudha takka yeroo tana keessatti immaa sirra guddaa humna teetii foon keetii qaccina kee cufaahu hujii ganda arabaatiin bilaash gootee if keessa fidde horiin gartee arraa ati gaafa san keessa walii carraaqe sun garuutu haadha abbaa kee gargaaruu waan gaarii goote ammoo wanni irraanfatan qabne addunyaan teessan simbinne arra addunyaan teessan warra gargaaruu turte keessatti rahmata si uumuu hin dandeenye duuba waan ganama waan kana barsiifteef jecha isaan nama miskiinan heerumtuu kasi bulfatu heerumuudha qabdaa jedhanii si dura dhaabbatan duuba odoo afi ati gartee gaafuma duraatu alaas bahuu baattee manuma keessan gartee keessa garteeyse tokko harabbiin azali sii dabarse ilmi biyyaa tokko sii mana keessan keessa kabajamee jiru si kadhatee si fuudhee si haadha mana isaa taatee riskii wajjin argachuun keessan nima ladhuwa tanaafuu waan dabre gadhiisiiti wanni dhaamsa arraan tana siir dhaamu ta duraa ati gartee kara rabbii keetii deebi'i kara rabbii keetii deebi'i akkuma san atummaanuu mataa keetiif dhaamsa dhaami obbolowwan kee shamarran dhalaadha warreen ala carraayineen akkas goonee makiinaa binnee mana jaarree maal goonee jedhanii yaada akka keetii kana quba cufaahuu qabaniif akka toltuu yaadduu sirraa barbaanna duuba maaliif arra wanni ati gartee addunyaa waliin qabdi sun karaa huttanii beeyta garuu waan gartee sadaqattee kennite keessatti garaa kee irraa rahmata rabbii irraa garaa mulin
ربينك سيغلي بكسيف دابادا نياتي كل ليسي أباخي تفادتي فأبلوان كي تيوان غرغار تشوفاهو ربين بكسي دابا أمو ربين كنكي نما تكو غرتي خسبو الفتو مسكينة غرتي ربي بيخوتوكو خغوغراتك أدام بك إفتني جنا أفتني جنا تقوالين أفتن أكو مغرتيغا هيوني دالا ورين دور أكنا جيتشاتورا مسكينة كخياتكو خنين غوغراتكو أدام بك إفتني جنا أفتني جنا وجين أفنون هيرون وربادا جتيجن دوبا تنافو دالان تفتي ودوك كسمته هم نسيتي في مالك أسيرتي إركتشوباتي واجراكتي من في خيستي سي ربي سي ايغتي ارى ركون اكنا شفتينو اسان مدتو ركون اكنا شفتينو اسان مدتو يجو تنافجه دام سخين سي في فكاتو تيتي وريب اكناتو وري ركون اكنا اسان الرجرتو هريبا خا يا شمر مسلمه هريبا خا كونوا لا ورين على الدنيا جراقن هم نسانيتس ببوسني فونساني دبني هوري ساني أبان غرين خائنين خادا غرين هادا كادا غرين أبليسا كادا غرين هبودا كادا أمانا جتي تيرجتي وانا بودا دتيجا بيتا أمانا جارا جتي خانا الرحمن جارسا جتي خاغرتي إسي هيرومتي علت إسي إرجي الدنيا تيرجي دخا الدنيا سني منا جاري مكاجي جيرتو خان منا جاري وهم دخيسا خاهي جيني منا سن كيسة تفود خان جاريتي وهم سنو مكاسا جيرتي أنسم بيخو جال خان هوري إسين تيرجتون شرموت أمما دلك خان فرشو تلوك غافر كون اتجابات حال مراتو رجيسي أنو مهيخ جتون أكنت رزقي بنبرسيفتي سيخون كيا ديرتي براسي ترتم برغا فتوجاني بر همما مالك وان سيبر جرو شوفنا تيرغيتو دوبا تنابجج دامسي سيني دام يا شمال رب مسلمة وان دبر الراغر ورسا فراداتي ربي خيسن رتي اركداتي هذا دبر خنا اكا وبليتين امتخانتي اكا ورسا رافدتني اسينجا إجنان سدي سادا أكجتو مدك فداتني استعجايباتي وبليتين تنجتو نوني جتو أن انتوني كريستانا توري ربين قلبيتي نور ساتين نئبسيتين إسلام مقالي الحمد لله نولن سوجين جنة الحمد لله قالوا جتو وبليتون إسلام مرة واتكلم به وإيقان إسلام مسينين بودت قرباتك وجي والبر إيقا والبر بودتي نمين خانه إلي المدو برتي دبيتية هاول ساني لماتيتو وبليين المدو بري هو جان أكولي إسال لماني ميوان أجائباتي بكن أكولي إسال لماني تو أبليين إيجا إسان إسلام مسين تجاجر خونس كريستانو متوربو الله يعلم أكو مسن نمني نخانا قولي دوبا المدبريتي إدبرتي تيفي أكو مسن شيخة تقوخ الله خينياتي أما غا إيجا على به ويس دكي فدين بودتي ورقو هدوتو هركانك أباجتي تدرا نمدي جمان أنا كسبت هيرو مخوني تدرا جوالا الرافودة جد مالف جوالا الرافودة جنان أكا أتينيتي الدنيا تيدا كان كبان نسي رافنا أكو مسا واتساب سينيتي وابرا تشاجر واتساب إزنا دورك مالف سيلو خيم في الوسكيس أنتوني جتغاو بلينتون أكانو ما وجين إسلام مرة اللي هما بيخو بارلو هدو صدق أسنين جالدا nama khiyya gargaaruun fedha san cufalleena dhorke bar ummanni ati sadaqa jettuun kun warra wallaa warra barandaa san gargaarta malee miskiinni ati gargaartu hin jiru iti duuba tanaaf jechaan nama kana wajjin amat afuriin haala kanarra jiraadhe waan amat afran kana keessa cufa narraa fudhate sirraan fuune jedhe ammas na kaadi duuba tanaaf jecha nama kana wajjin jiraachuu baadhee dadhabee isa biraa deemee na hiiki jedhee gaafadhe waan siiqiinsaa bira kutii itti rafinnaan jedhe mee mala maal naa dhaamtanii akkana jetti obboleettii yaa gabriitti rabbi waa hunda dura nuti rabbii tokkichaaf gada galchinaa gadatee qalbii teessifsee islaamummaa sitti urgeessee islaamummaa si naqe rabbii keenya galatoonfannaa yaa obboleettii teenya rakkoon guddoon dhalaa gartee akka keetii warra islaamummaa galee harkaa qabaattu ta isaan harkaa qabdu hogga islaamummaa galan
namni maqaa islaamaa qabaatee deemu kun cuftinu Yusuf Ibrahim Abdallah akkana jeema kuma fadhi haa ta'u namni cuftinu عالما ورهم قرتي دير ربي خنا الروابي خسيان دوبا مقوم إسلاما قبل ملي نمون نخد برا كسديد تمدين الرحمن بيخ إسلام ما ملي وضوء أو كت وضوء تخاك بالله بين يجري وان براديسي دوبا تناف جتشا نمون نك خيتي خوني أدوني في قرتي وان برني المديرات وكوت كين عمري بريدينك أبينيا كورسي وأنا أدات دجماني يرومتي جرجرون ركو بدو إساني الرفيق في الدي تا إسلام مرة بودا إسلامني كاننا مسلمين كاننا ما قد جت إسلام مرة غرقل تجرا دوبا ما لفوني سين دجمتين درانو ما قاعد جتشو تناب جت إسلام ما خيستي نمي تكوكو إسلام يلي ما قاعد جرا دا يجتشو هنجرو ودو ما قاعد جرتشون يرو إسلام مسيمن خبر باتي سوته أبي بكر في عمر في عثمان جرا خنا ما قاعد جرتا رضي الله عنه ربي سان الرجالته تناب جتشا دامسينو تيغرتي سيدامنو نسيحان أبلوم مادا يوغر في خطي حجة تتادي تدراتي نموت علمي ربي بيخو خشيكني خك آذي دادك إيتي فرمات خراسنين برباتي يو هيكا خبر بادو تادي يو أكو مسن نخاخي سنكوني باطلي نخاخي تيس خراخي سنين نخاس الريفدا يو وجين جراچو خفيتن تات يو أما وجين جراچو خنفين تات نمتي جغنما ilmaan durbii moo dubriyat sun khangartee isaa fi sheekha tokko inni heerumsiise jedhu san isa dhaqiiti akka iddoo keessa laalanii karaa manguddumaatiin karaa nagayaatiin mataa addaan isin qaban siif akhiran akkuma san ammallee amaanaate waan gartee biraa qabdu ta'e inni si haadisaniis akka sirraa fuudhan haa ta'u walumaa galattu wanni ammaan dura rakkoo sirra qote kun cuftin waan ati firra fiddee takkittii tana hin irraanfatin maaliif kanaas khasitti urgeeyse shayxaana namaatii fi khajinniiti tanaaf du'aa guddisi harbii kee kadhadhu nama kana harkaa akka si baasu ammoo shayxaanni sitti urgeeyse sitti bareechee muslimni akkana nama godha jettee murtaddii taatee islaamummaa keetirraan garagalin islaamummaa te rabbiin sirratti haa cimsiisu sirratti haa jabeessu nulleen gama keenyaa rabbi si kadhanna warreen akka fakkaata akkana kanyaatee dhugee udaanee ficcaanee jiraachuu malee fedhinnaa shahawaa akka horiitti bakkuma arketti gannee jiraachuu malee isaan yaachifne warreen akkanaa odoo bultitti hin seenneen duratti akka keessa baratan dhaamsaa hedduu isiniif dhaamna. Iyyannaan afrii saada akka jettu. كوني خاجايباتي من من شفتينو دغه فدا خدردرا خبلتي جارلين كان الرام هنجيلي ناهي ركتنا دلالين ورين اكنا فاجر جتني دير لي مقام بليسنا اكجو نمت تشون ربي ساقا جيلتو دلا ايغان فودي دلا شنين فودي شنانو غدي نين اريهج انا مو امن تنخيستي ميت تجهيسه كاوججرا تناس غندغرتي نمبين الرحيم فيدي فودي مالف ورنين قرتي أن كيسد لدي خدلا أن هي خنا نشوفها بيخوني يونك الناجين سمو سمخا قويا كني قويا دلو ما هي خنا جاي نمنر تخن ننجر تنافجي جام بك فقور رافودي أن يكون دوبانا مهدو مالغا أكما جاني تو حال بداك أبو نما قرتي آرا هدوس آرو تنافجي جا ركني أنك أبو أما بيريني أني خسوني سدينو إلمان الرقبان أما إلمان كي يسون جند سديخي سأد أدان جرم ما دقي فد أجرخي تاني وجين جرو تونس يون أكو مسني كانيني خوتي إلمان كي خنر رافقاتي جرو بكا أفر تهججو إلمان بكا أفري تججو دوبة نابجيتشا مي والأنسي عارخ يخنا مال تهونا ويا جاو بلي سخينا وبلي سخينا لقمانو wanni gartee sigaasiis gaafannu ati gartee amala qabdu tokko illee ibsine ta duraati ati dhukkuba sukkaraa qabda dhukkuba dhiigaa qabda waan haala kee kana si jijjiiru hogga waan san dalayde waan rabbi aarsu rabbi dallansiisu ni dalayda akka farshoo dhuguu akka shiishaa akka sijaaraa akkuma san dhalaa haraam itti hidhanna qabda rabbuma tokkochaa beekaa isum kophuma isaa
haala ati qabduu fi waan akkana si godhu kana garuu nuti immoo nasihaan gama keenyaa si yaannu dhuguma keetiin dhuguma sanii ta duraatiin matuma keetiin dhugaadha rakaa lama gartee wudu'attee karaa rabbii garagaltee توبة خالق الدبيتي ربي تفكنه وان عمله بدا قبض شوف الرافقاتشو صاحبا بدا الرئيس فقاتشو وان عمله خيسي جيرو خان الرافقاتشو تلمي سادة المان كي خان خدام فتشي جرو بكا إني جرود المنا ما يوني في كرتي لا تكا إساول ديدن المان ساتي وجهين أوف المان كي سن خاد أدى بكا كرتي سدي جرو المان كي سدينو بكا تكتي ولكو أكو مسن يوني في بير خيسوني خان هيرومين تاتي وبلايسا أتي دفتشو دين ديسا بر سيقالي يو هيكان سوني هيكا سدين انتهين هيكا سدين انكران فتين تاتي جرى خانا قرتي دفتشو دين ديسا مالي فوني دفتوف ilmaan kee kun akka addaan hin facaaniif. Taafreessa sadeessaadha shariikan wajjin nyaattu wajjin dhuytu wajjin lulluuqattu wajjin deemtu warreen badaarra fagaadhu. Afreessa ganda keessa jirtu akkasii si beekan kabadii beeka si beekan kana irraa fagaadhu. Baadiyaa jiraattus magaala gali. Shaneessa haadha abbaan kee yoo jiraata meena tufaajiin abaarsi isaaniillee akkana si godhuun ni mala. Ta fuutirraa eegaltee ta dura fuutirraa isiirra jijjiiramtee warra haadha abbaa keetii kafruullee ni mala. Dhalaa wajjin hin jiraatin siin jechuun ni mala. Karaa haadha abbaa keetii bi'iiti takkaa'uu isaa lamanirraa hajiruun du'aa rabbinaa kadhaa jiru. Nuti immoo gaama keenyarraa wanni sii kadhannu rabbiin husnal khitaam akka sii kennu. Sii fi ilmaan kee hafacee rabbiin akka gartee walitti isin qabu. Warra duran beera sadeen kanarraa illee yoo jiraatan rabbiin laaffisee isaanillee si jaalachiisee atilleen isaan rabbi si jaalachiisee isin walitti isin qabu. Sadeen irraa illee takkallee yoo jiraatte takkitti irratti ilmaan kana walitti qabda duuba isillee rabbiin walitti isin haa qabu. Warra ammoo waan gartee dabre kana cufarraa gorsa fudhatu rabbi si haa godhu. Kanuma keessa waan dabre irraa gorsa fudhu tajaheessaa tana haala amalatti tole. Isillee ibaada jabeessi. Atillee rabbii kee kadhu. Walumaa galattu cufa keessanii foonni dhaamu. Warreen dhiiraa ka bultiin jaarinis bultii teessan keessatti rabbi sodaachuu. Waan rabbii waajiba sirra godhe waajiba rabbii eeggachuu. Isilleen akkasuma sanitti gaafa ati qaceeltee waajiba rabbii eeggatte isilleen si wajjin waajiba rabbii eeggatti. Gaafa ati islaamummaarraa ala faagaa alaa ka hojjettu taate isilleen akka gartee faallaa kee deemtu akkasitti beekti. Walumaa galattu rakkoon dhuftu isinin jiilchiin yaa kajaartii takkaan wal dhabdanii isii gartee addayaate tabiraarraas garaa murin ammoo qaraatti irraa fudhu. Yaa tajaarsi dura akka malee godhi atilleen heerumarra hin jiilin. Rabbiin tokko akka malee simu yoo simude kawaan dabare si irraanfachiisu rabbiin harki rabbii bal'aadha rabbiin sii kennuu dandeyaadha. Walumaa galattu warra addunyaa tanarratti hanga jiru gaariin toltuu wajjin jiraate khayri irratti addunyaarra adda deemus khayri irratti addaan deemu walumaanuu cufa keenya rabbiin nu haa godhu. ميغا إيانا كناتين هنگا ولتي ديبنو والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته Dhaddacha jaalalaa dhaddacha jaalalaa dhaddacha jaalalaa dhaddacha jaalalaa dhaddacha jaalalaa dhaddacha jaalalaa warra dhugaan wal jaalatu warra karaa halaalaatiin walitti daamee bultii jaarrate warra jiruu gaarii jiraachuu jiruutu wal himata himataa fi himatamaan yookiin ammoo himattuu fi himatamtuun dhaddacha irratti dhihaatanii jiru. Abbaan murtii kennuuf qophaa'ee jira. Abbaa moohatu walitti ilaalla. Dhaddacha jaalalaa iyyannoo jaalalaa qilleensi jaalalaa bubbisii halaala. Qilleensi jaalalaa bubbisii ilaala. Maasha Allah sheeka keenya kabajamaaf jaaratamaa Dr. Luwaawul Islaam. Rabbiin isinirraa haa jaalatu beekumsarraan beekumsa isinii haa dabalu isiniin jenna. Amma gama gaachana Islaamaatti tarkaanfanna. Gaachana jajjabaa ofiin itti fannu. Gaachana Islaamaa. Sagantaa kana keessatti gaafilee aduwwiin musliimaa yeroo hedduu irra deddeebi'anii gaafachuudhaan musliimoota ittiin dhamaasuu fedhaniif
deebisaa quubsaa hayyoonni islaamaa deebisan afaan oromootti hiiknee isiniif dhiheessina. Gaachana Islaamaa. Gaachana jajjabaa ofiin itti fannu karaa lafaa ilmi waliin barsiifannu. If the sister could please stay at the microphone, I'll come. Obboleettiin maayikuma bira turii nu eegi. Akkuma warra dhiiraa irraa gaafii fuudheen gara keetitti deebi'a. Dubartiin biraa tan muslima hin ta'in tan gaafii qabdu yoo jiraatte gara fuulduraa dhiyaatuun gaafii akka gaafattu taasisa. Hagasiif obboleessa fuuldura irraan jiru irraa fuuna. Good evening again, everyone. It was amazing to see how much akkam oltan isaniin cuftinu haasawu kee eega dhaga'een booda quraanii waa'ee saayinsii kan cuf qabaachuun isaa haalan na ajaa'ibe garuu fakkeenya ati qura'aan keessaa kennitu wayita laalu fakkeenyota saniin saayinsiin bira gahee qoratee mirkaneessuu isaatiin dur amananii fudhatuun hedduu rakkisa. Fakkeenyaaf dammi keessa dawaattu jiraa jedhu quraanii akkuma haasawu kee keessatti ibsitetti namni tokko baal summii qabu tokkoon yoo miidhame dammi daraara baal sanii irraa tolfamu dawaadhaa jetti. Kanaafuu rabbiin olaan dhimmoota waa'ee saayinsii kan eega saayinsiin qoratee bira gahee mirkaneesseen booda amanamuu danda'an dubbatuun isaa maal fayyada? Dabalataanis quraan keessaa waan saayinsiin hagammaa bira hin gahin kan if duraaf bira gahuu danda'u dhugaa saayinsii tokko naa himuu dandeetta? Brother, that's a very good question that I've mentioned many things about science indirectly saying all this. Obboleessi gaafii bareedduu gaafate. Waa'ee saayinsii qabxii hedduu kaasuu kiyya ibsee jira. Wantoonni saayinsiin amma bira gahaa jiru kunniin durumaa islaamummaa keessatti ni beekaman jechuu kiyyaa simee jira. Garuu qura'aanni waan eega saayinsiin mirkaneesseen booda amanu dursee dubbachuun isaa maal fayyadaa jedhe. Waan haaree biraatis tan saayinsiin hanga ammaa biran gahin yoo jiraate naaf himii jedhe. Obboleessa. Sababa kanaaf warri Arabaa gama barumsa astiroonomiitiin sadarkaa guddaarra gahuu danda'an. Sababni isaatis qura'aana dubbisaa waan turaniif beekumsa san goonfatan. Qura'aanni waa'ee astiroonoomii irratti odeeffannoo hedduu qaba. Akkuma qura'aana dubbisaniin qorannoo gad fageenyaa taasisaa turan. Qo'annoo hedduu gaggeessan. Haala saniin waa'ee saayinsii beekuu danda'an. Qura'aanni dhaamsa gabaabinaan ergame. Kitaaba saayinsii yoo ilaalte mata duree haaree tokko irratti kitaaba fuula hedduu qabu garta. Gama fayyaatiin dhimma tokko irraa qofa barreessuuf mujallada hedduu si barbaachisa. Namoonni hedduun qura'aana kana dubbisuun fedhan kun kitaaba guddaadha jedhanii irraa dubbatan. Osoo rabbiin ol aane waa hunda takka takkaan gaqqabee irraa dubbate gamoon guddaanuu kitaaba sannuu qabatuu hin danda'u. Dhaamsa qura'aanaa gad fageenyaan ibsame keessatti kuusuudhaaf gamoo kumaatamaan lakkaa'amuutu nu barbaachisa. Qura'aanni dhaamsa gabaabaadha. Kanaaf musliimoonni hedduun qura'aana dubbisanii gama saayinsiitiin hayyuu ta'uu danda'an. Seenaa if duuba deebitee yoo ilaalte musliimoonni saayinsii fi teknooloojiidhaan qaroomuu hubatta. Garuu ati gaafii ta'e keessatti waan dabre dhiisii waan ammaa naaf himii jette. Wantoonniin an ibse hedduun waan amma dura saayinsiin bira gahuu danda'e. Garuu hedduu isaanii muslimootaatu argate. Garii warra musliman tahintu abuure. Garii warra Awurooppaatu bira gahe. Garuu wanni hanga ammaa saayinsiin bira gahuu hin dandeenye hoo jiraa jette. Waliigallee durarratti waan saayinsiin hangammaa biran geenye garuu kan bira gahuudhaaf carraa guddaa qaburraa hin dubbadha. Qura'aanni waan san dubbatee waan jiruuf an sirrittiin itti amana. Fakkeenyaaf qura'aanni suuraa Ashuuraa suuraa 42 aayat 29 irratti samii fi dachii uumee ammaas waan lubbuu qabu isaan jidduu facaase. Kun ragaa tokkummaa rabbii fi dandeetii isaatirraa hiija. Kanaafuu qura'aanni bakka tanatti dachii tanaan alaas wanni lubbuu qabu ni jira je'ee nutti himutti jira. Arraan tana saayinsiin dachii tanaan alatti wanni lubbuu qabaa ni jira isa jedhu mirkaneessuu hin dandeenye. Garuu saayintistoonni dachii tanaan alatti carraan wanni lubbuu qabu jiraachuudhaa guddaadhaa ja'an. Kanaaf rokkeeta saatalaayitii faa gara addeessaa fi maarsi ergaa jiran. Qura'aanni dachii tanaan alaas wanni lubbuu qabaa ni jirti waan je'eef an ittiin amana. Saayinsiin tarii boruu irra gahuu danda'a. Waggaa 5 booda, waggaa 10 booda, waggaa 100 booda bira gahuu danda'a. Ani garuu qura'aanni waan natti himeef ittiin amana. Arraan tana addunyaan tun akkamitti dhabamuuf akka deemtu tilmaama hedduutu jira. Gariin aduun haalaan guddattee dachii dhabamsiiftii ja'an. Gariin gaarreentu caccaba ja'an. Gariin gaarreentu gasseena ja'an. Gariin galaanaatu irraan garagala ja'an. Gariin ammoo boolla gurraacha keessa seentee dhabamti ja'an. Tilmaama hedduutu jira. Tilmaamni kun hundallee ta'uu baatu hedduunsaa waan qura'aanni je'een walii gala. Qura'aanni suuraa Alqiyaamaa suuraa 75 aayat 8 hanga 9 irratti gaafa ji'arraa ifni deeme gaafa aduu fi jiini walitti qabamanii isaan lamaanirraahuu ifaan deeme ja'a. Suuraa Takwiir suuraa 81 aayat 1 hanga 3 irratti gaafa aduun muramtee ifni isirraa deeme gaafa urjiin harcaate gaafa gaarreen bakka isaaniitii deeman ja'a. Suuraa Infixaar suuraa 82 aayat 1 hanga 3 irratti gaafa samiin baqayxe
ammaas gaafa urjiin samii harcaate ammaas gaafa baharri hundi walitti baname ja'a. Aayatoonni kunniin waan saayinsiin tilmaameen wal fakkaata. Garuu qur'aanni wantoota kanniin dubbatee waan jiruuf anittiin amana. Qur'aanni dabalataan suuraa al-Anbiyaa suuraa 21ffaa aaya 104 irratti akka duraan garaa haadhaa keessatti isin uumnetti qabriidhaa kaafnee dirree qiyaamaatti walitti isin qabna ja'a. Saayinsiin waan kana hangammaa biran geenye. Qur'aanni waa'ee jireenya du'a boodaan jiru dubbata. Saayinsiin waan kana hangammaa mirkaneeffanne. Qur'aanni waa'ee jannataa fi azaabarraa dubbata. Saayinsiin waan sanii hangammaa mirkaneeffanne. Qur'aanni waa'ee jinnii dubbata. Arraan tana warri saayikiloojiidhaa humna addaa tan alaa ja'anii yaaman. Namoota jinniin irra qubattuutu jira. Saniin humna ja'an. Qur'aanni waa'ee kanaa ni dubbata. Qur'aanni namni jalqaba dachii tanarratti uumame Nabi Aadam alayhi salaam akka ta'e dubbata. Saayinsiin hangammaa biran geenye. Carraan waan kana bira gahuudhaa guddaadha. Tarii ati obboleessoo Zaakir waan saayinsii fi teeknooloojiin dhibbeentaa dhibba mirkaneessa irratti haasawa gaarii taasiftee jirta. Garuu ati jireenya du'a boodaatti ni amantaa? Jinnitti ni amantaa? Jannataa fi azaabatti ni amantaa? Ati doktoraa miti? Wantoota kanniinitti amanuun saayinsii faalleessuun ta'u jettee na gaafatuu malta. Deebisaan tiyya lakkii obboleessa faalleessuu miti kan jedhu ta'a. Wanniin ani itti amanu kun saayinsaawaa ta'uu isaatiin amana. Waan qur'aanni jedhe kanuma feete fudhu. Waan qur'aanni dubbate keessaa dhibbeentaa 80 kan ta'u dhibbaan dhibbatti dhugaa ta'uunsaa mirkaneeffamee jira. Waa'ee astiroonoomii, waa'ee jiyooloojii, waa'ee marsaa bishaanii, ooshinogiraafii, botanii, baayoloojii, zooloojii dubbadheetiin jira. Dhimmoota kanneen keessaa dhibbeentaa 80 kan ta'u kan qur'aanni irraa dubbate guutumaan guutuutti sirrii ta'uunsaa mirkaneeffamee jira. Dhibbeentaan hafe immoo kan 20 ta'u shakkii keessatti galmaawe. Sirriidha hin ja'amne, dogongoraas hin ja'amne. Dhibbeentaa 20 shakkiidha ja'ame keessaa wanni dhibbeentaa duwwaa tuqaa takka ta'u dogongora hin ja'amne. Saayinsii yeroo ammaa tanatti mirkanaawee amanameen qabxiin takkalleen kan qur'aana keessaa wanni kun dogongora ja'ame hin jiru. Hanga ammaa shakkiitu jira. Kanaafuu loojikiin kiyya akkana. Dhibbeentaa 80 kan ta'u dhibbaan dhibbatti sirrii yoo ta'e dhibbeentaan 20 hafe ammoo shakkiidha yoo ja'ame san keessaa tokkolleen kan dogongora ja'ame hin jiru taanaan inshaa Allah dhibbeentaan 20 hafe sunis dhugaa ta'uun isaanii mirkaneeffamaan ja'a. Yoo arraas ta'uu baate boru waggaa 50 booda waggaa 100 booda waggaa 1000 booda Allahu a'lam du'a boodaan jireenya akka jiru ni mirkaneessan, jinniin akka jirtu ni mirkaneessan, azaabni akka jiru ni mirkaneessan, jannanni akka jiru ni mirkaneessan, kanneen birootis mirkaneessuuf jiran. Mata duree wantoota saayinsiin hin mirkaneessine kan garuu if dura mirkaneessuuf jiru irratti barnoota tokko guutuu kennuun hin danda'a. Deebisaasiif kan je'eetiin abdadha. Gaafii keetiif galatoomi. Dubartoota biraa namni muslima hin taane yoo jiraate gaafii dhiyeeffatuu dandeessi. Obboleettii teenya Vaandeenaa irraa ni gaafii xumuraati. Dandeettiin kee kan waa haffazuudhaa ajaa'iba. Waa'ee waa haffazuu irratti wanni qur'aana keessatti dubbatame ni jira. Obboleettiin dandeettiin kiyya kan waa haffazuudhaa jabaa akka ta'e dubbatte. Kun badhaasa rabbiiti. Alhamdulillah. Qur'aana keessaa aayaan waa'ee miimoorii yookiin waa haffazuu dubbatame jira jettee gaafatte. Namoonni hedduun waan kanarratti irra deddeebiidhaan na gaafatan. Akkamitti akkanatti sammuutti waa qabatta? Maqoonsaa maali? Meeshaa kompuutaraa if keessaa qabdaa? Iccitiinsaa maali? Naan ja'an. Iccitiinsaa qur'aana keessatti ibsamee jira. Sagantaa leenjii da'waa barattoota kiyyaaf kannu irratti wanni sadi haalaan barbaachisaa akka ta'e dubbadheetiin ture. Inni duraa Qur'aana suuraa Ali Imraan suuraa 3ffaa aaya 160 irratti yoo rabbiin isin gargaare namni isin moohatu hin jiru. Yoo rabbiin isin hin gargaarin eenyu namni rabbii achitti isiniif dirmatee isin gargaaru. Warri amane rabbitti haa irkatuu ja'a. Inni duraa rabbitti irkatuudha. Inni lammadaa ammoo Qur'aanni suuraa Al-Ankabuut suuraa 29ffaa aaya 69ffaa irratti warra nuuf jecha qabsoo godhe karaa nu biraan isaan gahu isaaniif laaffifna. Rabbiin warra dalagaa tolchee waliin jiraa ja'a. Inni lammadaa jabaatanii carraaquudha. Inni sadaffaan Rabbi suuraa Anbiyaa suuraa 21ffaa aaya 7ffaa irratti akkasuma suuraa An-Nahl suuraa 16ffaa aaya 43 irratti fas'aluu ahla dhikri in kuntum laa ta'lamuun waan if hin beeyne warra beekumsa qabu gaafadhaa ja'a. Sadaffaan mala barumsaati teeknika wayita leenjii da'waa kanninu namoonni obboleessoo Zaakir teeknikni sun maali jaanii gaafatan. Anammoo sadaffaan kun isa hedduu barbaachisuu miti. Inni haalaan barbaachisu tokkoffaan rabbitti irkatuu fi amanuudha. Teeknika addunyaarra jiru cufa osoo qabaattanii eessallee gahuu hin dandeessaniin ja'an
barattoonni kiyya hedduun waa'ee waa haffazuu fi yaadatu irratti MBA qaban waa'ee triangle technique ja'amuu beekuu keessan ani hin beeku isaan waan akkasii irratti jajjaboodha wayita jalqabaa barumsa irratti jajjaboo turan gara xumuraa yoo gahan ammoo sadarkaa gad aanaa qaban gargaarsi rabbii waa hunda caala teeknika waa haffazuu ja'amee waan ibsamu hunda gargaarsa rabbiitu caala inni tokkoffaadha gargaarsa rabbii hoo akkamitti argatta sun yoo ati karaa isaa keessatti qabsoo goote ni argatta karaa isaa keessatti carraaqqatta taanaan milkiin baata yoo milkaa'uu dadhabde karaa rabbii irratti karaa sirriitiin carraaqaan jirtu jechuudha waa'ee teeknika waa haffazuu qabaatuun hedduu dirqamaa miti nuti leenjii daawaa guyyaa 40 qabna namoota ni leenjifna namoonni hedduun ajaa'ibatti ta'a barattoonni kiyya hedduun alhamdulillah suuraa fi aayaa lakkoofsa waliin himan barattoota addunyaa garagaraa irraa walitti qabnee waa'ee daawaa irratti leenjii kenninaaf akkamitti akka daawaa godhan akkamitti gaafiif deebisaa akkatti kennan irratti isaan leenjifna leenjiin cinatti carraaqatuun dirqama waa'ee aayatoota qur'aanaatiin wal qabatee haasawa kiyya jalqabuun duratti yeroo hunda aayaa qur'aanaa tokkoon fayyadama sun suuraa xaahaa suuraa 20ffaa aayaa 25 hanga 28 irratti argama rabbi shrah lii sadrii tun du'aa'ii rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa nabi muusaa barsiise du'aa'iin tun akka nabi muusaan rakkoon malee da'waa godhuu isa gargaarte nabi muusaan ergama isaa fudhatuun dura nama cabaqu yookiin loqodu ture namoonni hedduunatti dhihaatanii na beekanis akkaanan cabaqu ni beekan yeroon ijoollee turetti ni cabaqa namni waan barbaade hawwuu ni danda'a an doktora jabaa ta'uuf hawwuu ni danda'a garuu nama 25 duratti haasawa nin taasisa je'ee nama hawwuun turre sababni isaa an nin cabaqa namoonni maqaan kee eenyu yoo naan ja'an maqaan kiyya zaakir jeetiin deebisa an akkasiin ture amma garuu karaa rabbii keessa deemee waggaa 20 dura eegaan gara da'waatti makameen booda wanni cabaquu ja'amu narraa bade wayitaan nama kiristaanaa wajjin dubbadhu arrabni kiyya naaf hiikama an takkaa nama dura dhaabbadheetiin haasawa taasisa je'ee yaadeen beeku hiriyaan kiyya tokko waltajjii gubbaa irratti ol bahee sodaatee jennaan bakka isaa bu'uuf jecha waltajjii irratti ol bahe achumaaniin waltajjii irratti hafe ammaas waltajjii gubbaan jira an amma namoota kumoota 10 lakkaawamaniin namoota kumoota 100 lakkaawamaniif daawaa godhuun hin danda'a alhamdulillah namoota miliyoona gahan dura dhaabbadhee qajeela daawaa godheetiin jira gara aayaa qur'aanaa san haa deebinu muusaan alayhi salaam fir'aawnaa fi ummata isaatti dhaamsa akka geessuuf ajajame inni yeroo san du'aayii godhe sunis du'aayii suuraa xaahaa suuraa 20ffaa aayaa 25 hanga 28 irratti argamtu rabbi shrah lii sadrii yaa rabbii kiyya qomatii naaf bal'isi wayassir lii amrii waanin hojjetuuf deemu naaf laaffisi واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أكا وريتنا إرجت دبيتي يبيخوف أبقى الرب خير جرنا الراديم سيسي سببني إسا موسى عليه السلام نش أبقى أنس نينش أبقى أكا وريتنا إرجت دبيتي يبيخوف أبقى الرب خير جرنا الراديم سيسي جئتن قد خنافو ويتان هاسوا فولتجتبو ربي أكا قومتي يناف بلئسو أكا دلقاتي يناف لافسو هاسوا خيا كنافو بتنيف جج أكا أبقى الرب خير الراديم سيسون قد du'aa'iin an waa haffazuudhaaf itti gargaaramaa ture isii tana garuu wanni akkaan barbaachisu rabbitti amanuu lammaffaan karaa isaa irratti carraaquu sadaffaan teeknika deebisaasiif kana je'eetiin abdadha kun gaafii xumura har'aati egzibishinii nagaya mul'ata islaamummaa tokkummaaf hubannoof barumsaaf jedhuun guyyoota 10 qophaa'e irraa sagantaa keenya kan halkan lammataa kanaan goolabna asitti argamuu keessaniif rabbi jazaa isinii haa kafalu for harmony awareness and education jazakallah khair for your attendance ifan golgoloine kadukkana moyo ilahin nufibse kabunda dandayo akkadar jabde lugani fabbayo نور الهدى نفي ربي نفاكيو ما شاء الله هيو إسلاما قديتش دكتور زاكر نايك ربين بيكم سران بيكم سسيادة بلو بكم جرتت ربين سياتي يسوسين جنة قبين اتيانتو برنوتا كدا كل كلوتي ترتين كيسان نوجيناتو قاري إنما وان تاني يالا إذا مخلوقات خالقي لا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله
وعلى آله وأصحابه وسلم أجمعين. تقيفتوتا في أردفتوتا راديو نور الهدى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قودي لمن فا كتان سديسو كبرمسكين أرضا شرح كتاب نواقض الإسلام كولي الله لنا كتاب نواقض الإسلام جدا كتاب كولي الله لنا كتابكم كتاب قبابا والناس كيجروا وان قد ماني فنان إني واني إني برسيس وان إسلام ما ديقو كإسلام ما بلس كان الردبت هذا كان الرئاسة نمي الدون وان إسلام ما يسبلس هم بيكولا وان كفر تسجيس كإسلام ما يسجل ديقو كإسلام ما يسجل بلس هم بيكولا كان مو يسبرتا كتاب كان كي سبرتا كتاب قبابا والناس كيجرا وان قد قافي ناس كيسا دبتمت قافي كدن هنجالتو قافي لين كدنين تنمو قافي أكام بوها قبدو تفايدة قبدو تنمي بوها قد رارقاتشو دندو تأكناتي قافي لين كدنين تن قافي لي قباب دون ما قلتو تقرآن في حديثا جبه فهمت قافي لي أكناتي دا نمي قافي لي تنبيك وان إسلام ما يصديقو ككفر تسجيس كإسلام ما يسبلس الرأي قتشو دندها كتاب السين درتي أبا كتابة سينا إسا قباب سنة إمنادا تلوتي ساتف قد النساء بكن علمي اتبرت شيكوتي سا إيقاسي كتاب وانسا قباب سنة دبنادا أبا كتابة مكان الإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب ابن سليمان ابن علي ابن محمد ابن أحمد ابن راشد أكن هذا مكانسا محمد بن عبد الوهاب دني أبا كتاب كان جيتشو ككتاب كوليك أبي أكن هذا الشيخ محمد بن عبد الوهاب نمين دقهين أكوان جريت رحمة الله عليه ربي الرحمة سافها قلوت الشيخ محمد بن عبد الوهاب ورثوا فيا كمبتدعة نميسان أكان جبا زبان كان كيستي إسانة سبب إني باطل إساني شبه إساني كان توكو توكون كتاب إسا كيست الدهسفي وان إسان نمان صبا كيسان نمان نياتا توكو توكون الدهس تنافو الدون إساني هم فدني ما ننام باطل إساني جلا الدهس هن ساتي جلا وان إسان ولالا صبا كيسان ولالا أماسني ولالا جانجسا كتاب سكن كتاب أجائبة كتاب كان كمان كتاب كان كيست ركن نساني سن توكو توكون أدي سيجتشو مولوده بكني تلالت الشيخ محمد بن عبد الوهاب إني بكتون إني تلالت بجساء العيينة تجدا أشد تلالت العيينة قافي إني تلالت بركم توكوف لبي توكوف كدشاني هجرات هجرة رسول عليه الصلاة والسلام شيخي تشكوني من علمي كيسر دلت من دينا كيسر دلت من شرف كيسر دلت فأبوه عالم كبير وجده سليمان عالم نجد في زمانه أبا نسال عالمة أكاكو نسال عالمة عالم نجديت زبان إسا كيست ور علمي كيسر دلت ور علمي أكناد إيغاسي قد النيسا من علمي كيسا قدتي من شرفا كدينا كيسا قدتي ودو وقا كدن انقوتنو قرآن حفظي جدا حفظ القرآن قبل بلوغه 10 سنين وقا كدن قهن درت قرآن حفظي قمد بسيرة أكنا لال إجول لما انجتشو إيغاسي فيكي كراهيد فيكي إرى قود قد فدتي أكناد قود قد فيكي إرى فدتي جتشو إيغاسي كتاب الدبرت تفسير فا حديث فا كتاب الددة فني الددة كم برتين إني نم رب سبحانه وقد إساف كنيرة سنرة كتابك جاب قوة تفسير قرآن حديثة هن قوة إيغاسي الكاني قوية علمي بربادي مرتفته ججباته تجبره أكست علمي بربادي
أجرة فني أدد كيستي كتاب وان ديدك حفظينا فنون قصقصة كيست كتاب ديدك كان قوتو قرتين حفظي جيشو أجرة علمي بربادة بجيشا بيدد ديمنا أحساء بيدن ديمي مكة ديمي مدينة ديمي علماء مدينة الرق أرهي إيغسي بكة أدد ديمي جيشو علماء الدو الرق أرهي والركة العلامة الشيخ عبد الله بن إبراهيم الشمري كجدن النجدي المدني علماء مدينتي كل الرق أرهيجرة أكسمت قربايسة الفرضي الشهير إبراهيم الشمري كجدن كان اللي الرق أرهيجرة جيشو قربا شيخي تشسوني علماء كنغوتون علماء غوغوردا ورا فرائضاف فني أدد كيستي كتاب ألفن أكسمت علم رجالة علم سندة إجازة أدد بي أدد ديمي أكست فرأتي جيشو إجازة أدد نم ربي سبحانك أرم قداف علما قدا إساف كني جيشو كتاب وان الدو ألفك أباد كتاب الدو ولك أبيجر كتاب وان سن كيستوكو كتاب التوحيد كتاب دهن كنامي قوتون قرأو أفان قوتون قرأهم كتاب سن والنيس كجروان أجائبات توحيدا أكا رب سبحانه بوست أك نبيين عليه الصلاة والسلام صحابة برسيست أك صحابة اللين فهمانيتي أكو من نجرون كتاب سن كيست أرغتانا أديسي لفكاي أديسي توكون صدا ملي كومينا ما صدا ملي وان دين ربي كيس جرا كان أديسي أكست الرساقي لفكا هيجيشو أكسما كتاب برالك أبا كشف الشبهات الأنين كلين كتاب ججبا شبهة أددا وري أددا أوف كإسان أمتهم بين أماسا كإسان نمان جلسا وان أكنا كتاب إساس كيستي أديسي دبت هيجيشو كشف الشبهات كتاب الأن الأصول الثلاثة أندي سدين كتاب جدا كلين كإسات نواقض الإسلام كانوا أمكره في ديمنو كلين كإسات مسائل الجاهلية كتاب جدا كلين كتاب جبها مختصر زاد المعاد القواعد الأربع مختصر الإنصاف والشرح الكبير الكبائر وغيرها كنغوتون كتاب وان إساتي كتاب الدوك أبهجتشو نم ربي سبحانه وقدك النف فهمي قد علوم قد كرم ربي سبحانه دينك يستي إساف كني أكست أمة إسلامية فيدي نعمة أدد كرب سبحانه إساكن كإلمي كان كتابة ديبسي كتابي إسا أكستي زبان الرهاق زبانات بيتوك الرهاق غرب بيتوكوتي كتابي سنم لك أبو دنده جيشو قافي ندوه بركم توقف بلا ما فجها كهجرة رسول عليه الصلاة والسلام أكنار قافز دوهينا إيغا عمري نسا وقا سقلتمي توقف دهاتين دوبتي دوهي جيشو دعوان دابتي جهادا دابتي علمي إيغسي برسيسي جهدي قد دقل إيجيشو أكنار براتين تيني هم برسيس برچو له برچ لافن برني برچ جبا بيدد ديمي عالم الدد بر ديمي فني توكوتي كوفين برن فني الدد فني توكلين ديسني سنو علماء غورد بر ديمي برتي اكنا لال علمين برد داجوجت بكسي تاوندي تاسليتي فددي علموان غورد رفددي اكنا برتين تاهني عمل برسيس شيخيچوكم برته جنان توكدي توحيد فجاسو جل قبي كيسمت وقت نسسون وقت شركين ببلتي كتوحيدي واللالم كأمتي خرافاتا أمت واللالا إبادة قبر الديبس قبر قبرو الديبس وقت أكنا كان لال وفي جنان توحيد فجاسي إبادة قبر بلسي توحيد ربنا برسيسي بيدد كتوحيدي كيسدوي كيسد توحيد جريسي بيدد كعلمين كيسدوي كيست علمي جريسي برسيسون أكنت خيرات أكنا كان فديدا ربي نسر هجالته ربي جنة نسح قمتشي سوتيدا كان قفامتي أكسمت جهاد اللي
jihaad jaba godhe jihaad ajaa'iba diina rabbii irra jihaade tooxid irra jihaade akkasitti rabbiin isaaf mijeesse tooxida biyyitan keessatti gad dhaabuu danda'eedha. Athariin ni gaafas dalage athariin ni gaafas hojjete hagam maalletti mul'ata alaaman tooxida rabbiin qofti gabbaramuun ibaadan qabrii dhabamuun ibaadani adrixa ibaadan sadanaa ibaadan dargaa biyyi keessa dhabamuun ka awliyaa ka qabrii ka muka ka waan adda adda kun guutuun biyyisa sun keessa dhabamuun maal nu garsiisa athara da'wa isa alaamaa da'wa isaatii jechuu kanaafuu namni xaalib ilmi marxifachuu qaba cibruu qabaadha barattee hin taahiniidha akkanaadha ammallee hin taahini baradhiidha waqtiin narra deemee hin jedhini hagum rabbiin si dhaqqabachiisirraa jajjabaadhi carraaqi dhiirtahi dubritahi tokkedhi tooxidaan jalqabi tooxid kan gad dhaabi akka gaarii baradhiidha beeki achirra facaasin taahini warri keetiin jalqabi gandi keetiin jalqabi arda keetiin jalqabi gos keetiin jalqabi tooxid akkasi faffacaasi baballisi mankee irra eegali ufirra eegali diina jechuun akkanaadha ka baratanii godatti hin galan kanaa mitiidha ka baratanii mallaqaan barbaadan kanaa miti barattee jennaan wanni waan rabbiiti facaas dhodhoos hin sodaatiniidha diina rabbii mul'isii jechuu ulamaan islaamaa kunu akkanatti waan rabbi isaan barsiise ummati isaanitiif ummati islaamatiif akkana gumaachan akkana facaasan khayriin inni waggaa haganaan duratti hojjete kunu hagzaban kanaatti dhufee jechuu dhaloota fuuldura haga dhaloot bar edduutti yoo rabbiin fedheefi akkasitti khayriin kuni isaafitti fufaa jechuu tanaafuu tooxidii waan jabaa jajjabaachuu qabnaa tooxidan laafuu hin qabnu yoo rabbi dhe tokkinne barumsi taanu keessatti kitaab kana barumsi isa jalqabna ardhaaf asuma dhaabna والله أعلم الله 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 مولا بكاسان همالي الله خالق وانكينيو الله جتا المنامة الله باطل دقينيو الله Samutinya Rabbi Allah Kuracun dan denyu Allah Kuracun dan denyu Allah Dan gani nufkai Allah Lakin terkam fanu Allah Quran fadisan Allah Kofata kabanu Allah Kofan hajiranu Allah Quran fadisan Allah Kofata kabanu Allah Kofan hajiranu Allah 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 Maula Allah 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 Maula maashaa Allah sheeka keenya kabajamaaf jaalatamaa ustaaz Huseen Suuraa Booranaa rabbiin isin irraa jaalatu ammas sadarkaa keessan ol nu haa fuudhu bakkuma jirtanitti isin haa teessu isiniin jenna fedhii rabbiitiin sagantaa guyyaa har'aatiif qindeeffannee asumarratti goolabna hanga sagantaa itti aanu walitti dachaanutti nagaya rabbii keessanuuf jiraadhaa jiruu qananii keessa qubadhaa milkii duniyaa akiraa argadhaa wassalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh نور الهدى صورة قلبي مسلمة